Nagaa jirtu maatii chaanalii kana amma kan irratti dubbachuuf jedhu waa'ee daa'immaniif dijiitaal miidiyaa kan jedhu irratti barnoota akka armaan gaditti isinii qabadhee jira. Hanga dhumaatti na hordofaa. Dijiitaal miidiyaa kan jedhaman kanneen akka televezyiinii, intarneetii yookaan sooshaal miidiyaa, bilbila ammayyaawaa yookaan ismaartifoonii fi kan kana fakkaatanidha. Darbee darbee sagantaan barsiisu, sagantaan daa'imman barsiisu yookaan kan barnootaaf oolu haa jiraatu malee yeroo hedduu daa'imman bashannanaaf daawwataa ooluun baay'achaa dhufeera yeroo ammaa kana. Dijiitaal miidiyaa kana televezyiiniis haa ta'u, sooshaal miidiyaa kan kana fakkaatan yeroo ammaa kana barnootaaf caalaa bashannanaaf daawwataa ooluun baay'achaa dhufeera. Haa ta'u malee qorannoon akka agarsiisutti daa'imman sa'aatii dheeraa TV yookaan dijiitaal miidiyaa biroo ilaalan furdina qaamaa hamaa fi dhibee furdina qaamaa wajjin wal qabatan. Dhibee jechuun dhibee furdinni qaamaa yeroo dabalu dhufan kanneen akka dhibee onnee, dhibee sukkaaraa fi kan kana fakkaatanii fi akkasumas dhibeewwan amalaa. Dhibeewwan amalaa hedduu yookaan kanneen akka attention deficit hyperactive disorder, amala gaarii hin taane adda addaa qabaachuu, akkasumas immoo fedhii barnootaa dhabuu fi kan kana fakkaatan hedduuf akka saaxilaman ibsa. Kanaafuu daa'imman sa'aa dheeraa dijiitaal miidiyaa fayyadamuun rakkoo adda addaa fida jechuudha. Kanaafuu wantoota maatiin gochuu qaban gurguddoon ni jalqabaa akka American Academy of Pediatrics kan jedhamu kan waa'ee daa'immanii irratti qorannoo adda addaa dhiyeessee barnootaaf qopheessu. American Academy of Pediatrics daa'imman waggaa lamaa umuriin isaanii waggaa lamaa gad ta'an gonkumaa dijiitaal miidiyaa ilaaluu yookaan fayyadamuu qaban jedha. Akkasumas immoo kanneen waggaa lama hanga waggaa shanii guyyaatti hanga sa'a tokko qofa osoo fayyadamanii gaariidha jedhee kaa'a. Akkasumas kanneen waggaa shanii olii sa'a tokko hanga sa'a lama kan hin caalle ilaaluu qabu jedha. Kanaafuu kanneen waggaa lamaa gadi dijiitaal miidiyaa fayyadamuu hin qabanii, kanneen waggaa lama hanga waggaa shanii guyyaatti yoo baay'ate sa'a tokko, kanneen waggaa shanii olii immoo guyyaatti sa'a tokko hanga sa'a lamaa caalaa fayyadamuu hin qaban jedha. Akkasumas yeroo gabaabduu ilaalan kanallee yeroo jedhamte kanallee kan isaan ilaaluu qaban maadha. Tokko wanta isaan barsiisuu fi akkasumas kan umurii isaaniitti isaan bashannansiisaa barsiisu ilaaluu qabu. Akkasumas immoo maatiin daa'imman isaanii waliin sagantaa sana ilaaluu qabu. Wantoota daa'imman ilaalan dijiitaal miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa sanarraa maatii waliin taa'anii ilaaluu qabu jechuudha. Sanaa booddee erga ilaalanii xumuranii maatiin maal gochuu qabu? Maaltu akka maal ta'e gaafachuu qabu maatiin daa'imman sana. Akkasumas maal akka irraa baratan, wanta ilaalan sanarraa maal akka baratan. Akkasumas immoo garaagarummaa taateen dhugaa fi taateen sagantaa sanaa maal akka ta'e jechuun wanti qabatamaan lafarra jiruu fi addunyaarra jiruu fi wanti sooshaal miidiyaarra jiru garaagarummaan isaa maal akka ta'e. Akkasumas wantoota kana fakkaatan gaafachuun dandeettiin yaaduu fi dubbachuu daa'immanii akka dabalu taasisuu gochuu qabu jechuudha. Asirratti kanarraa maal barattee kun maal agarsiisaa jennee yeroo gaafannu dandeettii yaaduu isaanii akka dabalu taasisa jechuudha. Kanaaf maatiin sagantaa akkasii daa'imman waliin ilaaluun erga ilaalanii booda gaaffii adda addaa gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas daa'imman yeroo nyaata nyaatan akka TV ilaalaa hin nyaanne taasisuu qabu maatiin. TV ilaalaa nyaachuun akka hanga barbaadan ol nyaatan isaan taasisa. Waan ta'eef furdina qaamaa hamaa ta'e akka godhatan taasisa jechuudha. Kanaaf daa'imman yeroo nyaata nyaatan dijiitaal miidiyaas haa ta'u televezyiinii ilaalaa nyaachuun qaban. Akkasumas immoo fiilmiin adda addaa kan kaartoon fiilmii jedhaman jiru hedduu jiru. Isaan kun yeroo ammaa fiilmonni akkasii kun egaa hedduun isaanii maal barsiisu? Reebicha barsiisu, hanna barsiisu, soba barsiisu, akkasumas immoo amala badaa garbiroo adda addaa daa'imman barsiisu waan ta'eef daa'imman immoo waan ilaalan irraa baratu waan ta'eef wantoota akkasii hunda isaanii daa'immaniif gaarii jedhanii yaaduun gaarii jechuudha. Kanaafuu wantoota akkasii dura ofii maatiin ofii dura ilaalanii kamti amala badaa daa'imman hin barsiisu kan jedhu adda baasanii sanaa booddeedha kan isaan daa'immanitti agarsiisuu qaban. Maatiin ofii fakkeenya ta'uun sa'a dheeraa TV ilaaluu dhiisuu kan nuti dubbannu caalaa daa'imman kan nuti taanee argamnu kan nuti goonu hordofu waan ta'eef maatiin jalqaba ofii isaanii sa'a dheeraa sooshaal miidiyaa, dijiitaal miidiyaa, televezyiinii waan adda addaa kana ilaaluu dhiisuu barbaachisaadha. Akkasumas immoo daree daa'imman rafan keessa televezyiinii galchuu gaarii miti. Tokko sa'a hirribaa isaanii jeeqaa, lammaffaa akka isaan dubbisne taasisaa, sadaffaa sa'a dheeraa akka isaan ilaalan taasisuun
furdina namaa akka isaan qabatan taasisaa waan ta'eef daree daa'imman dafan keessa daa'immaniif televezyiinii galchuun gaarii miti jechuudha. Akkasumas immoo yeroo boqonnaa isaanii dijitaal miidiyaa ilaaluurra yookaan televezyiinii ilaaluurra yeroo boqonnaa isaanii tapha waloo bakka bakkatti socho'anii yookaan fiiganii akka taphatan jajjabeessuu fi mijeessuun gaariidha. Giruuppiidhaan yookaan baay'atanii waliin asiif achi fiiganii osoo taphatanii gaariidha daa'imman yeroo boqonnaa isaanii taa'anii televezyiinii ilaaluurra. Maaliif eksersaayis gochuun asiif achi fiiganii taphachuun faayidaa hedduu qaba. Kana ilaalchisee kophaatti faayidaa tapha waloo asiif achi fiiganii socho'anii taphachuun qabu. Akkasumas faayidaa sosochii qaamaa taasisuun daa'immaniif qabu kophaatti barnoota qopheesseera. Isa sana akkasitti ilaala. Ammaaf garuu daa'imman sababa boqonnaa isaanii sooshaal miidiyaa yookaan dijitaal miidiyaa yookaan TV ilaaluurra asiif achi fiiganii taphachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Chaanaalii kana sabskiraabiif laayik gochuu akka hin daganne jecha waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Akkasumas immoo waa'ee fayyaa daa'immanii ilaalchisee, waa'ee guddina daa'immanii ilaalchisee, waa'ee sirna nyaata daa'immanii ilaalchisee namoota daa'imman qaban chaanaalii kana affeeraa akka isaan sabskiraayib godhanii barnoota guyyaa guyyaatti kennamu akka isaan hordofan hedduu galatooma.